Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii kunoo imala keenya karaa Keeniyaa Naayiroobii imallee erga jennee imala keenya hanga Keeniyaa Naayiroobiitirraa hanga Itoophiyaa deemna jechuudha. Tiraanziit deemaa jirra waan taaneef egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa bakka jirtan maratti nageenyi kan Rabbii isin bira naaf haa jiraatu isiniin jedha. Egaa ni wacaa achitti baay'ee tokko wacaa haasawa baay'ee irraa nama dandeessisu. Boortii keessatti xayyaaraa keessatti akkuma beekame hedduu haasawuu hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu ani hanga naa danda'amti viidiyoo fuudhee viidiyoo waraabee isiniif maxxansuudhaaf yaalii godhe jechuudha. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuu yaada muraada keessan guutee Rabbiin nagaan biyyatti isin haa galchu isiniin jedha. Egaa asirraa hanga booleetti daawwadhaa jechuudha. Hanga boolee hanga Adaamaa Naaziriit isaallee bilbila sabboontoo Arsiitti yuutuubii isaati irratti gadhiisa jechuudha. Adaamallee waan fakkaattu asirraa eegallee booleen waan fakkaattu waan jirullee asuma keessatti isiniif ibsa jechuudha. Egaa wantoota tokko tokko wanta jiru viidiyoodhaan guyyaa biraa qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Amma imala kiyyaa bakka gahee hundumaa isin argisiisaa jira jechuudha. Kanaaf akka du'aa nu gootan akka nagaan gallu xayyaaraa nagaa Rabbi nuuf taasisee akka nagaan gallu du'aa nuuf godhaa jechuudha. Daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo hunduma keessaniifuu nagaa fi rahmanni isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Rabbi isin haa tiisu. Ijoollee biyya garaagaraa irra jirtan hunda keessanuu yeroo gabaabaa keessatti yaada muraada keessan guutee Rabbii walitti isinii haa qabu isiniin jecha kana fakkaataa isiniin jedha. Egaa waan jiru guutuu isin argisiisaa isin beeksisaa deemna jechuudha. Daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo kan duraa kan jalqabaa wayita Dubaayii keessaa kaanu viidiyoo kaleessa isinii maxxansee daawwadhaa jechuudha. Kun immoo kan imala keenya karaa Itoophiyaa Keeniyaa Naayiroobiirraa gara Itoophiyaa kan nu galchu jechuudha. Kuni baay'ee akka namatti tola. Baay'ee akka gaariitti namatti tola jechuudha. Xayyaaraa guddinni isaa xayyaaraa baay'eedha. Ani immoo gadi taa'u walii gasooraa jira jechuudha. Amma karaa Itoophiyaa deemaa jirra waan taaneef gammachuulleen kanuma keessa nutti dhagahamaa jira. Kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin Rabbi nagaan baasee nagaan nama galchuun fayyaa nagaa nama galchuun waan gaariidha jechuun barbaada. Obboloota koo kan yaada muraada keenya yoom guuttannee karaa biyya keenyaa yoom nuuf guuttamtee karaa biyya keenyaa jettan yeroo gabaabaa keessatti waan isin jaattan yaada muraada keessan isiniif guute nagaan isin haa galchuu isiniin jenna. Egaa kana fakkaata jechuudha. Baay'ee namatti tola. Amma xayyaara irratti yenneeti kan egaa laalchisaa jirru kan daawwachiisaa jirru biyya Keeniyaa Naayiroobiiti jechuudha. Kuni Keeniyaa Naayiroobiitirraa xayyaara wayita karaa gaaraa ol ka'u viidiyoo irraa waraabna jechuudha. Egaa Keeniyaa Naayiroobiillee tanuma akka Itoophiyaati jechuudha. Kana fakkaatti amma xiqqaa muraasaan booddee sa'aatii 2 deema jechuudha. Karaa Keeniyaa Naayiroobiitii fi Itoophiyaan jechuudha. Sa'aatii 2 deema. Sa'aatii 2 san dafnee finnee galla jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin Rabbi galanna haa ga'u. Nagahaan gallee maatii keenya wal arguudhaaf baay'ee gammachuu guddaatu namatti dhagahama. Karaa irraa hedduutu jira jechuudha kabajamtoota kiyya. Egaa wanti kamiyyuu yaadan nama fixee gaafa tokko yaada san qaxxaamurtee waan yaadde san bira ga'uudhaaf obsi baay'ee shoora guddaa taphata jechuudha. Egaa kun immoo poortii boolee Itoophiyaati jechuudha. Asillee geennee jira jechuudha. Viidiyoodhaan kutee ture. Kuni poortii boolee keenyaati jechuudha. Bu'aa jirti xayyaaraani. Akkatti bareeddi kun akkatti bareeddi wayita xayyaaraan lafarra gadi ta'aa jirudha. Kaanaan nama waraabee tiniin jedhaa jiru akkumatti gattaa jiru ilaalaa jiru jechuudha. Guyyaa nu galchee maashaallah
ganama subii kawanni hundi lafarraa mul'atu nu galche jechuudha. Xiyyaaraan lakkaa wayita samii keessa ol bahe waan biraa jettuun wayita dachi keessa gabbu'ee makiinama fakkaata lafumarra deemaa jira amma lafarra deemaa jira akka makiinaa jechuudha. Lafti iddoon inni itti bu'ee fi iddoon bootaa nuti keessa achi seenuun addaan fagoo waan ta'eef achiin nu ga'uudhaaf fiigaa jira jechuudha inni. Lafarra fiigaa jira masmara isaa qabatee jechuudha. Akkuma makiinaa masmara qaba lakkaa inni illee masmara ofii gadi hin dhiisu. Masmara ofii san qabatee deemaa jira jechuudha. Bakka itti deemu sanitti deemaa jira. Egaa ispoortii Itoophiyaallee gadi buunee hin waraabna jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaan afaan tuuraa isiniin jenna. Viidiyoon isinitti dheeratullee daawwadhaa biyya keessan. Warri biyya keessan galuudhaaf dharraatan warri biyya keessan laaluudhaaf daawwachuudhaaf dharraatan hunoo kana fakkaatti jechuudha. Egaa xiyyaara nama lafa gahee jira. Dachii biyya abbaa keenyaa Finfinnee irra qubatee jira jechuudha. Amma xiyyaara lafa qubatee jira. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u hunoo qubatee jira. Qubatee jira bakka. Kanaaf inshallah yeroo daqiiqaa muraasa booddee keessaa baana jechuudha. Egaa xiyyaara Itoophiyaa gurguddaa jira jechuudha. Xiyyaara kana gizee gaara gubbaratti ol laallu allaattii seena nuti. Amma kunoo kunoo laale kaargollee xiyyaara maffe'ee galcha lakkaa isa kana keessaa gadi yaasanii kunoo isuma kana keessaa gadi ba'e jechuudha kun muluun. Waa maashaallah jedha. Egaa amma gammachuu erga xiyyaara lafarra gadi taa'ee viidiyoo waraabaa jirra. Finfinnee jechaa jirra jechuudha. Xiyyaara lafarra gadi taa'ee jira. Hanga inni bakki isaa gahee qubatoo malee deemutti jira. Inni lafarra gadi taa'e malee inni lafarra deemutti jira jechuudha. Naabanne waan ta'eef. Maaltu isinitti dhagahame? Wanni isinitti dhagahame maali jedheen gaafachaa jira ijoolleedha. Gammannee jira jechuudha. Ijoolleen ani mootu ka'ee viidiyoo maraa jira waan ta'eef dhaabadhee viidiyoo maraa jira natti kolfan jechuudha ijoolleen. Egaa maaliifii wanta tokko viidiyoo kana yuutuubii gubbaarratti maxxansu qofa osoo hin taane mastaawashaallee namaa ta'a wanni tokko bittu. Kanaaf yaa natti toleetumaan irreen fudhadhe. Shaayisa sagalee shaayisaa qabaa sagalee namaa of jalaa qabaa waca baay'ee of jalaa qabaa waca san jalaa rimuufii godhe kunoo asirratti isiniif waraabaa jira jechuudha. Sagalee jalatti isiniif maraa jira akkuma beekame. Amma mootuu baasiitu jira. Baasiitti nu naqanii eessa nu geessuudhaaf deeman karaa shaanxaa itti baafannu bira geennee jirra. Seennee jira jechuudha. Boolee poortii keessa seennee jirra. Dura ala jirra waan taaneef amma keessa seennee shaanxaa eeggachaa jirra. Shaanxaan kun muluun kan warra kaleessati jedhan kan warra arra dhufe osoo hin ta'in kan warra kaleessati jedha shaanxaan. Wallaahi bakkattii sanatti mootu bakkeen itti nama rifachiisu. Hunoo gallee jirra waan taaneef asitti shaanxaan baay'inni shaanxaa isin agartan kun guutuun hin jiru jechuudha. Shaanxaa namni baay'inni as jiru kun nama wajji dhufne xiyyaara takkittiidha warra wajji dhufne shaanxaan keenya tokkichi hin dhufne bakka akkam taana jennaan kottaa waraqaa fudhadhaa deema boru isiniif dhufaa iimeela irratti nuuf ergamee jira. Xiyyaara boruutiin isiniif hinna meeshaa jedhanii jiru. Dhugaa dubbachuu fi karaa Beeruutii karaa Keeniyaa Naayiroobii gaafadhee akkaan odeeffannoo irraa fudhadheetti karaan kun shaanxaa nama jalaa bulchaa jedhan. Namallee achitti ka bulchu jira jedhan. Tiraanziit jedhanii yoo kutatanii kan Keeniyaa bulee nu eegee jira. Nuti amma ganama subii dhufne ka Keeniyaa buleetu jira. Keeniyaa bulanii achitti beelli isaan fixaa bulee nu wajjin galan jechuudha. Inda'uun shaanxaan isaanillee hin bule jechuudha warra akkasiisantu jiranii. Shaanxaa qofaayyuu miti yeroo tokko biyya isaanii keessa kan taane biyya biraa keessatti duraala malee waa takka poortii keessaa bitattee waa nyaachuu hin dandeettu jechuudha. Qabeelli nama fixu ka qabbanti nama fixu kana makiinaan xiyyaaraan akkasitti achi bula jechuudha nama bulcha. Egaa yeroo baay'ee waan akkasii karaa Naayiroobii sanii garuu kiiloo bareeda galfattaa kiiloo hanga 100 galfata jechuun namni qalbii qabu. Yaani kiiloo gara 20 yoo duyda ofiitti baadhate
kiiloo gara 80 yoo xayyaararra fe'ate hin galfataa jechuudha. Kanaafuu egaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya kunoo kana fakkaata jechuudha. Amma gallee jirra, nuti baanee jirra, dhiisnee biraa deemnee jirra jechuudha. Shaanxaa boru fudhattanii jennaan dhiisnee biraa baanee jechuudha. Maal goonaree ammoo warri simannaa dhufan warra maatiin kiyya na fudhatee deemaa jirra jechuudha. Egaa Finfinnee keessaa gadi bahaa jirra jechuudha. Finfinnee keessa magaalaa Finfinnee keessa deemaa jirra. Magaalaa Finfinnee kana fakkaatti fooqii gurguddaa biratti suuraa isiniin kaafne erga daangaa irratti baanee koyyee faccimu maal jedhamti. Erga isii bira geenne isiniif viidiyoo kana maree jechuudha. Walumaa dhaabee viidiyoo kana maree. Egaa kunis biyya keenya biyya bareedduu tana biyya lamlamii tana daawwadhaa isiniin jenna. Kunoo magariisa qabdi, marga qabdi, waan hundumaa ni qabdi. Alhamdulillah. Osooletti goonni qullubbiidha jetti Oromoo yoo waamamtu. Nutilleen biyya keenya wayita irraa baanu booyaa irraa baanee wayita itti gallu gammadaa itti galle alhamdulillah. Warroonni yaada keessan guuttannee dalagannee karaa biyya keenyaa deebina jettanii rabbi nagaan isinaa fiduu isiniin jenna. Kunoo galee jira biyya abbaa kootii Finfinnee keessa jira jechuudha. Egaa baay'ee natti tolee jira, gammadee jira isiniin jechuun jaalladha. Kanaan alatti waan hafee waan guutuu isin beeksisa. Sabboontuu Arsii irratti hin beeksisa jechuudha. Guyyaa viidiyoo san waraabu guyyaa viidiyoo shaanxaa akkaataatti baafatan waa'ee shaanxicha kan dhiifnee biraa dhufne san boru deebi'ee waraabuun dirqama jechuudha. Viidiyooleen waraabaa shaanxaa kiyyallee deebi'ee naaf fudhadhaa akkaataa itti bahe hundumaa isin beeksisa jechuudha inshaallah. Egaa waan afaana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jenna. Magaliinsaaf gadi qajeellee jirra jechuudha. Karaa buunee jirra. Magaalaa Finfinnee keessaa baanee jirra jechuudha. Kunoo magaalaa Moojoomoo magaalaa Maaree jedhan san keessa geennee jirra. Darba zayitti Maaree jedhanii ishii seenaa jira jechuudha. Kunoo seensaa Finfinneetii fi Moojooti jechuudha. Kuni Moojoo jirra jechuudha. Egaa daawwattoota kee kabajamoo fi jaallatamoo hunduma keessanuu nagaan rahmanni kabajaan jaalalli isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Kunoo kana fakkaatti jechuudha. Biyyattiillee kana fakkaatti achi qabuudhaaf kaameeraa isii achi qabuudhaaf baay'ee haalli naaf hin mijoofne waan ta'eef kunoo Moojoo jirra jechuudha. Moojoo jirra hin beektanii Moojoo darba zayitti Moojoo qaxxaamurree darba zayitiin dabar